Yooyyaa ashama akkam jirtu harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota maatii Kunistira Miidiyaa. Kunistira Miidiyaan egaa torbeedhaan beektota hayyoota abbootii qabeenyaa dargaggootaa fi dhaloota Afrikaa dabarsuu ni danda'u kan jedhu torbeedhaan kan isinii dabarsu amma jalqaba. Kunistira Miidiyaan egaa sagantaa isaa haala ajaa'ibaa ta'eetiin imala isaa gara istaadiyeemii guddicha kibba Oromiyaa kan ta'e magaalaa Bulee Horaa keessatti argamu dargaggoota gameeyyii fi bakka bu'oota uummataa ta'anii achitti argamanii wajjin ergaa dhalootaaf isaan dabarsanii wajjin turtii taasisne amma jalqabna. Maarree isinis turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerraa keenya gamanati. Kunistira. Mee daawwattoota Kunistira Miidiyaadhaa fi egaa akkuma beekamu Kunistira Miidiyaan torbeedhaan egaa beektota hayyoota maanguddoota jaarsolii biyyaa abbootii qabeenyaa fi dargaggoota akka keessanii kana torbeedhaan dhiyeessaa ergaa dhalootaaf dabarsitu jenneetu abdanna. Mee yeroo keessanii nu kennitanii haala kanaatiin Kunistira Miidiyaan affeeramtanii dhufuu keessaniif guddaa maqaa daawwattootaa fi maatii Kunistira Miidiyaatiin isin galateeffannaa galata argadha. Sini galatooma. Mee maqaa keessanii fi haala guddina keessanii daawwattoota. Maqaan kiyyaa Edeemaa Eliyaas Odaa jedhama. Jiraataa magaalaa Bulee Horaati. Yookiin harmoo fagachuu odaalee naan jedhani. Miidiyaa rawaan jiru harmoo fagachuu odaa kun maqaa kamii beeku. Isaalee xiqqootu buufadha. Jireenyi kiyyaa magaalaa Bulee Horaati kan itti dhaladhe godina Wajjirraa Kalaaltuu Sawwaati. Haalli jireenyaa fi guddina kiyyaa akkuma ilma qonnaan bulaa kamiitu gaafa umuriin kiyyaa barnootaaf jiru akkasuma maatii kiyya deeggaruu fi dhaqqabu. Barnootaalee barataa maatii kiyya illee deeggaraa waan hojjetuu qabu hunda hojjetaa ture. Achiin duuba 1997 irraa kaasee barnootaaf gara magaalaa Bulee Horaatti deebi'e. Akkas kunuunsi jedhamu. Maqaan kiyya Mitikkuu Shaggicha Kateeloo naan jedhani. Itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Bulee Horaati. Ani injiinar Dabalaa Baqqalee jedhama. Istaadiyeemii guddicha yookaan immoo akka kibba Oromiyaatti istaadiyeemii guddaadha. Akka Itoophiyaatti akkasumas akka addunyaatti tapha intarnaashinaali kamiyyuu kan guutachuu danda'u, kan keessummeessuu danda'u saayit injiinarii istaadiyeemii kanaati jechuudha. Dargaggummaa akkamittiin ibsitu mee? Dargaggummaan gaarii yeroo ati bara ijoollummaa keetii fixattee yookiin nama ga'eessa guddaa tokko ta'uu fi yeroo ce'umsaati jechuudha dargaggummaa jechuudha. Yeroo ce'umsaati dargaggummaan kun ammoo dhaqxee duraan ammallee ilmi namaa kun guddatee umurii isaa gaafa deemu deebi'ee ijoolluma yookiin akka ijoollee ta'aa jechuudha. Isa hundaa fi giddu galeessa dargaggummaa yeroo humna qaban kana yeroo irree qaban kana dargaggummaan kun garuu yoo seeraan itti fayyadaman jajjabdu yoo seeraan itti fayyadamtu immoo dargaggummaan carraa gaariidha. Waa yaadde kamiyyuu qaamaanis ta'e qalbiinis ta'e yeroo itti raawwachuu dandeettu dargaggummaa yeroo umuriin guddattee yookiin gara du'aa deemu dargaggummaa gaafa dhumaa deemu yaadaaf godhuu dandeettu. Irreen ammoo hin dandeettu. Dargaggummaan ammoo yoo seebiif goote yaadallee watti hojjechuu dandeetta. Irreelleen hojjechuu dandeetta. Yeroon dargaggummaa kun yeroo gaarii yeroo isaa ammoo akka gaarii itti fayyadamuu qabanii waan jedhu qaba. Dargaggummaan ammeen akka gaarii. Dargaggummaan akkuma beekamu hiika baay'eetti kennuu dandeenya. Umurii baay'ee ulfaataa ta'e yoo beeknee itti hojjenne umurii jireenya keenya itti jijjiirru yoo wallaallee ittiin fayyadamne ammoo umurii jireenya keenya itti balleessinu dargaggummaan. Edeemaa Eliyaas kun yeroo baay'ee hojii tola ooltummaa akkasumas immoo deeggarsa namoomaa irratti hirmaata. Kun akkamittiin sinii ife? Akkamittiinis ta'e eenyuuf fakkeenya sinii ta'eera waan kana? Fakkeenyummaan isaa kabiraatii muti yaada waaqa namaaf kenna. Nami namoomaa hojuu qaba. Namoomaa hojuu qaba. Laftaan irra gaafa waaqni mudatu akkanuma jiraannee muti. Yoo kanaan dura fakkeenya abbootiin ta'e warri kanaan dura jiraate lafa amma misoomte yookiin bareedde ka amma konkolaataan irra deeman bakka barbaadde ittiin jiraachuu dandeettu kana
akkanatti miti kan nuun jiran jechuudha. Aarsaa barbaachisu hunda kaffalanii bineensota bosonaa bineensa namaa dabalatee wantoota garaagaraa waan isaan ittiin ofirraa dhoowwaa turanii jira jechuudha. Waan hedduudha. Kanaaf abbootiin teenya sun seenaa hedduu dalaganii lafa misoomsanii waan jijjiiramuu qabu jijjiiranii waan hojjetanii nuun jiran jechuudha. Kanaaf isaan yeroo ifitti waan hojjetamuu qabu hunda hojjetanii darbaniiranii nuti nama jiru waan hojjetamuu qabu waan hojjuu qabna jechuudha. Tola ooltummaa inni dhufuun ani akka lamaan laala. Namoota dadhabaa gargaaruun akka tola ooltummaatti ilaala. Namoota beelaan nyaachisu akka tola ooltummaatti ilaala. Namoota daaran namoota uffata dhaban itti uffisuun akka tola ooltummaatti ilaala. Rakkina kamii keessaa jiraatu ilma namaa deeggaruun akka tola ooltummaatti ilaala. Kun tola ooltummaa jedhee fudhadha. Kanaafuu tola ooltummaa kan ammoo namaa moti sammuu namaa keessa waaqa adeemsaan bulii oolii jireenyaa wal agartaa waan gaarii hojjechuu ufuma namaaf moti waan ta'eef kanaaf yeroo garaagaraatti deeggarsa adda addaa namoota gargaaruu wantoota adda addaa irratti kanaaf hirmaadha. Namoota hedduu deeggarree jirra. Akka fakkeenyaatti daawwattoota keenyaaf. Ani akka fakkeenyaatti namoota dhuunfaan namoota gargaare hedduu isaa kana hidhee maqaa isaanii tuquun fedhu ifallee baasuun barbaadu sun anuma biratti haafuuti. Paablik ta'ee ammoo kan irratti milkoonni hedduu namoota hedduu gargaarree jira. Fakkeenyaaf dargaggeettii teenya haadha seeraa takka Jijigamaatti kadhalatte ganni tuutulii kulaalitiin isii gaafa dhukkubee hojii guddaa hojjeta. Dhugaa dubbii fi guyyaa deeggarsi olii qabuuf guyyaa 10 sochii goone keessaa haga guyyaa 4 anirra dhugaa dubbii. Guyyaa tokko fayyaadha. Akka beektaa mana barnootaatti kitaaba dubbinyu yeroo ijoollummaa kitaaba dubbinyu hirriiba namaan qabuudhani miila bishaan qabbanaatti naqatte. Yeroo bishaan ijaa ol fuula kee dhiqadheera miila kee akkas bishaan qabbanaatti naqaa ture ijoollee gaaf miidiyaa miisenjerii kanaa qindeessaa maanguudhaa namatti ergitaa kan dhufu ammoo poostii godhaa wantoota hojjetamuu qabu kamiyyuu bilbila fa'aa nama bilbiluun jira. Guddoo nuumuti sallee waaqa hujee nu nama waaqni nutti fayyadame akkasitti guddootti milkoonni akkasuma bara kana ammoo hedduudha yoo situ barbaade dargaggoo seenicha tamasgeen galchuu nama lanu mana isaa deemee gaafa allaalu dargaggeessa sammuu qabu nama kitaabota adda addaa barreesse nama hojii gaarii hojjechuu danda'u mana tafee dhabee namni sun mana deemee ilaale gaafa allaalu baay'ee dhukkubsatee jira. Haala dhiba isaa gaafa natti himu isuma san gara uummataa finne uummati keenya akkuma san nu hirmaate dargaggeessu addaa fayyaa isaa itoo Istaanbul hospitaala jedhamutti yaala isaa guutuu torbaanitti naannoo 70,000 kaffalaa yaalamaa ture. Waan san hunda uummata keenya danda'e nuti qindeessine qindeessee jechuudha. Akkasiin yaala isaa guutuu xumuree amma barnoota isaa duraan yuunivarsiitii Jimmaarraa jijjiiratee gara yuunivarsiitii Finfinnee deemee barnoota isaa fayyaa isaa guutuun deemee barata haala jira. Kana yoo tuquu barbaade kun jechuun waan uummati guutuu quba qabu. Egaa kun kan isinii darbaa jiru nama jaallatamaa kabajamaa keessumaayyuu hojii tola ooltummaa fi deeggarsa namummaa irratti xiyyeeffatee kan hojjetaa jiru dargaggoo Edemaa Eeliyaas Odaa yookaan Armuufaa wajjin Kunistira miidiyaan turtii taasisaa jirudha. Marree ammas nu daawwadhaa nu waliin turan immoo affeerraa keenya gamanaatiin turtii gaarii. Mee dargaggeessi gameessi Edemaan yeroo ammaa kana hojii dhuunfaasaa maalirra jira? Ani hojiin dhuunfaa kiyya daldalarra jira. Ani umurii kiyya dargaggummaa ijoollummaa fuudhe. Gaafa fuudhan nama gannaa 20 ijoollee ta'ee fuudhe. Achiin duuba jireenya yeroo tokko gaaffii keessa nama gachaa kanaaf yeroo santi ammaa fi gara bittii ijaarachuu seenee jira. Wanti na barbaachisu maan jedhee gaafa yaadu barnoota yuunivarsiitii kolleejjii galee amma yeroo dheeraa na fudhata ani barataa ta'e maatii godhadhee jira. Isii deeggaruu hin danda'u, isii kunuunsuu hin danda'u.
Kanaafuu maal ta'uu qabaa? Hojii kee jalqabaa eeyyama konkolaachisummaa baase konkolaachisummaa ture hojii kee jalqabaa. Achirraa ammoo gara daldalaatti guddisee daldalaan ammoo jijjiirama hedduu fidee waan garaagaraa jedhee jira. Daldaluma saniin ammallee mana moobilii harmuun fayyada. Kanaaf hojiin keessan hojii daldala irratti bobbaatanii jechuudha. Kan bobbaatanii jettan. Egaa ammas irra deebi'uudhaan waliin tura. Nu daawwadhaan immoo affeerraa keenya gamanaati. Istaadiyeemii guddicha kibba Oromiyaa kan ta'e kana irratti gaheen keessan maali? Gaarii ani istaadiyeemii guddicha kibba Oromiyaatti magaalaa Bulee Horaa keessatti hirmaannaa uummataatiin ijaaramaa jiru keessatti gahee fi gaafatamni kiyya bakka bu'aa uummataatii fi akkasuma koree ijaarsaa olaanoo shanaanii koree ijaarsaa istaadiyeemii magaalaa Bulee Horaa jedhamu keessaa illee nama tokko kana fakkaata gahee fi gaafatamni kiyya istaadiyeemii kanarratti. Haalli istaadiyeemiin kun irra jiru maal fakkaata? Akkamittiin ilaaltan? Hirmaannaan uummata dura ture hoo maali? Egaa dura haala irra jiru ibsuun dura qabxiiwwan xixiqqoo gara siddeemuu fedha. Istaadiyeemiin kun waan guddoon ijaaramaa jiru sun seenaa. Istaadiyeemii mootii seenaa ijaaraman. Akkasii aduu qabanne gaarii. Hangafa duraan yaada siif kennu tola ooltummaa wanti jedhamu ammaan fa'aa siif dhufee jira. Nama sooruun, nama beela nyaachisuun, nama daarii tuffisuun, nama rakkate gargaaruun, kan dhibame gaafatuun. Haala gadi bu'aaf ol baay'ee ilmi namaa qabu keessatti ilma namaa bira dhaabbachuun tola ooltummaa jedhamee beekama. Tola ooltummaa gargaarsaa. Gargaarsa kanaa akkuma waaqni nu gargaaru nullee nama gargaaraa. Kanaaf tola ooltummaa wanti gargaarudha. Hojiin jajjabduu akkanaa ammoo tola ooltummaa murtii seenaa. Seenaa dhaabbataa jira malee tola oolchatti hin jiru. Ani carraa ta'e as keessa seenuun kiyya anaaf seenaa. Seenaan sun dhaabbataa jira. Namoota istaadiyeemiin Bulee Horaa akka ijaaramee milkaa'u godhee tokko maqaan kiyya achirratti qabu anaaf seenaa. Malee tola ooltummaan jedhu kanaaf itti jirra. Maaf jennaan abbootiin teena daraan dura namooti adda lubbuun jira kan kennan bareechoo dukkallee kan guyyaa guyyaa maqaa isaa faarfamu namoota kanaan dura turan jajjabaan ilmaan gujii gatii iddoo kaffalatan eleshuu bareechoo akka bareechoo dukkallee fa'a akka ilaalaa kaffalaa fa'a eenyu dheessi himuu danda'a kan lubbuun jiru kan xulaa du'eeffa akka hajii birree roobaa fa'a warri biyyaaf gatii kaffale kuni wamaletti himate biyyatu haa jiraattu dhaloota itti aanu nurraa seenaa baratu gatee qabaatu. Kanaaf nullee namoota darbansanii haa faarsinu gaarii kakka'umsaan hotola haa faarsinu namoo haa faarsulleetti isaanittuu hojii gootaa hojjatee faarfamuu qaban haa faarfamanuu garuu haga yoomii isaan callaa faarsaa deena haga yoomii callaa faarsaa deena fudhatu qabu. Haga yoomii warra lubbuun jirre faarsinu. Namni lubbuun jiru jijjiiruu hin danda'a. Yookiin seenaa dhaabbachuu hin danda'a. Isa kana miif gaafatu. Bariisoodhaan jiru bariisoon jiru kan lubbuun jiru kan lafarra jiru kanaa jechuudha. Ani isa faarsuun dansa goota nama seenaa hojjee nama magaala kanaaf akka guutuu gujiitii fi waan Oromiyaa guutuuf ta'u wanni hojii keessa Oromiyaa guutuuf ta'e waan Oromoo ofitti alle nama yeroo ofitti dalage nu honame amma lubbuun jiru. Kanaafuu isaan faarsuun gaarii haa faarfamanuu gootummaa isaanii fi isaan faarsine borullee ittaanee faarsina nu warri lubbuun jirullee seenaa dalaguu qabnaa jennuuni. Kanaan as keessa akka carraa seenee eega seenammoo gahee fi gaafatama kee citaan bahuu qaba. Seenaan hojjetame kun hojjetamee dhalootaa ta'uu qaba. Istaadiyeemiin kun ijaaramuu qaba. Yaadame kanaan dura yeroo garaagaraatti wantoota adda addaa maqaa uummata keenya yookiin fakkaasanii walii qabamee wanni garaagaraa waan akkanatti hojjannaa waan sana hojjannadhanii wanni sochiin ture hedduu. Sochii ture malee hojiitti kun hin jiru. Sun dhaabbatuu qabdi. Jennee murteessinee
أنا كنا من أنفاتي حاجة دندو أنا بفهم في نمو ججبان يجدون جفيان أنا رد أبوم أنا متستيت شخصيته كان أبو تلشوب أنا ويان وأمتك أنا برا نجى إلى تأجسيسوك أنا أمتك أنا تجوب أبا كونتير كموتي علوان تجوب أمتك أنا أسيسنة كان في أنا إيجا سوتشين استاديمي كنا جالس استاديمي كنا كم سبارة دربي جال كبر ركاسة حاجة أجيار أسيجروتي أنا بكرنا جرا استاديمي كذا وجي كيا تنفع بردوهان جنو أسمع جرا كوني ماني فنان أن بيما نعوته فاهمتي أن بيا ما نقوله ثنا في بتين بيا كفلان بدوان تدي بتين أوريغان بيا كفلان كلالي مت بيجينا فيته أنا اللي بيجي فيته أما إنتهى كنا كذي شانتا أنت وقتنا وني ديمان بيجي ما نقوله توتي أم بيا ما نقوله بوا بيجي ما بوسه ما نقوله أصلا تاني أنا بيا في مالقولين ergaa dargaggoo Edemaa Eeliyaas Odaa yookaan Armuufaati. Amma turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerra keenya gamanaati. Turtii gaarii. Kanaafuu shantaman ta'u qabattee wani deemtu jiru biyya keetii irratti lafaa fi lafee keetii irratti uummata keetii irratti fayyadamee fayyadamuu ni danda'u. Fayyadamiin bakka. Yoo jiraate yoo jiraate ammoo seenaa hojjettee dabarta. Akkuma gootota Oromoodhaaniitu akka gootota Gujii ta'anii kanaafuu seenaa san dhaabbanna jennee adeemsifna. Seenaa san kunyannee seenaa san jijjiirannee as jirra. Jijjiiramaas jira mul'ataalee jira jechuudha. Ijaaramee seenaa san. Waaw baay'ee guddaa kunneen isin galateeffannaa kutannoon keessanis kutannoo ajaa'ibaa ta'e egaa daawwattoonni keenya akkasiin daawwataa jiranii fi hubannoo fi barnoota guddaa akkasiin irraa argatan abdii guddaa qaba. Haala istaadiyeemii kanaa gabaabiidhaan akkam nu ibsitu? Akkuma beekamu bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa keessatti istaadiyeemiin kibba Oromiyaa bakka bu'uu danda'u. Istaadiyeemiin guddaan hirmaannaa uummataa hawaasa magaalichaatiif godina Gujii lixaatiin jalqabamee jira. Jalqabbii kanaaf ammoo abbaa ta'ee abbummaadhaan qaamni murtoo guddaa fudhatee dhimma kana murteessee kantiibaa bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa obbo Waaree Gadaa koree qindeessituu magaalaa akkasumas hoggansa magaalaa hawaasi magaalaa kanaa iddoo guddaa fi hojii guddaa qaama istaadiyeemii kana jalqabsiisuu keessatti gahee guddaa fudhatanidha. Akkuma beekamu istaadiyeemiin kun yeroo jalqabnu duwwaarraa jalqabnee waa bakka tokko wanni hin jirretti yaadaan kan jalqabame. Murtii seenaa qabeessa misooma magaalaa kanaa isteeppii tokko gara fuulduraatti ceesisu akkasumas dargaggoota magaalaa kanaas dargaggoota qofaa miti istaadiyeemii kanarraan kutaaleen hawaasaa hundi fayyadamoo waan ta'aniif kutaalee hawaasaa hunda fayyaduudhaaf murtii seenaa qabeessa kana kan nu murteessan hoggansa keenya olaanoo gamanumaan galateeffachaa hirmaannaan hawaasa keenyaan hin danda'ama istaadiyeemii ijaaruun hin danda'ama karaa hedduun kutannoo guddaa fi quuqama guddina magaalaa kanaatiif qabanurraa istaadiyeemiin kun akka eegalu kan taasifame. Yeroo istaadiyeemiin kun eegalu gaafa jalqabaa irratti akka carraa ta'e sagantaawwan garaagaraa qopheessuudhaan akkaataa galiin itti sassaabamuu danda'amu murteessinee sagantaan guddaan guyyaa jalqabsiisaa istaadiyeemii bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa hedduun idduma ammaa jirru kanarratti baazaarii guddaa taasisaa turre jirra. Baazaarii sarratti abbootiin qabeenyaa hawaasi keenya guddaaf xiqqaan barataan hundi isaanii karaa jedhamuun hirmaannaa bal'aa taasisuudhaan istaadiyeemiin kun akka jalqabuun taasifamee jira jechuudha. Akkuma isin jettan hirmaannaa uummata bal'aatiin akkasumas immoo murtee hooggansoota olaanaatiin kan eegalamedha. Istaadiyeemiin kun dargaggootaaf faayidaa maalii qaba? Akka carraa ta'ee baay'ee magaalaa kana keessa kilabiin bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa jedhamu sadarkaa liigii biyyoolessaa tokkoffaa keessatti kilabii hirmaataa turedha. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa kun yeroo adda addaatti biyyoota garaagaraa keessattuu naannolee garaagaraa deemuun naannoo Sidaamaa naannoo Konsoo naannoowwan akkasii deemuudhaan hojii
ispoortii gaggeessaa turanii jiru. So gaafa naannoo kana deemanitti sababa dirree dhabuu keenya qofarra rakkoowwan baay'een argaa turre jechuudha. Dirree bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa istaadiyeemii guddaan qabu. Kanarraa ka'uudhaan dirqama naannoo keenya keessattuu akka kibba Oromiyaatti istaadiyeemiin sadarkaa isaa eeggate kan sadarkaa biyyoolessaa fi naannootti sagantaawwan adda addaa irra qabamee wal dorgommii adda addaa irra gaggeeffamuu danda'u hin qabnu. So kanarraa ka'ee yeroo baay'ee taphattoonni keenya iddoo biraa deemuudhaan taphachaa iddoo sanitti ammoo baasiiwwan adda addaatiif saaxilamaa turre jirra jechuudha. Namoonni baasuu qaban atileetonni bahuu qaban baay'ee isaanii sababa istaadiyeemii dhabiisarraan kan ka'e yeroo baay'ee osoo bahiin hafanii jiran. Garuu asuma keessa taa'amee dargaggoonni dandeettii addaa qaban kan ba'anii jiru. Fakkeenyaaf akka daawwatteessa fudhachuun dandeenye Habtaamuu Taaddasee, Biiniyaam Fiqiruu, Abdittii Jaarsoof ijoollee biraas baay'ee kaasuun hin danda'ama. Sadarkaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana ijoollee taphataa jiranu asirraa baanee jechuudha. Osoo istaadiyeemiin kun jiraate kana caalatti dargaggoonni baay'een bahuu hin danda'anii jechuudha. Kana malees istaadiyeemiin tokko gaafa ijaaramu hojii ispoortii qofa gaggeessuu fi miti sagantaawwan adda addaa irratti kan gaggeeffamu. Sadarkaa magaalaa keenyaatti iddoon guddaa ta'e sagantaawwan yookaan taatawwan adda addaatti keessummeessuu dandeenyu hin qabnu turre. So kanarraa ka'uudhaan baay'ee quuqamaa turre. Istaadiyeemii iddoo biraatti baay'een argina. Istaadiyeemiin baay'een isaa immoo baajata mootummaatiin kan hojjetamaa ture. So yeroo baay'ee mootummaas karaa adda addaatiin akka istaadiyeemiin keenya nu ijaaramu gaafataa turre. Kan ammoo kantiibaa magaalaa keenyaa nutti deebii itti kennuu qaba karaa jedhuun nuti mootummaan nuudha. Kan deebii itti kennuu qabus nuu. Kanaaf hirmaannaa hawaasa keenyatiin dandeenya jedhee jalqabe. So dargaggoonni keenya amma istaadiyeemiin kun egaa xumurame booda gosoota ispoortii adda addaatiin iddoo guddaa yookaan iddoo olaanaa dhaqqabuu danda'u. Istaadiyeemii dhabuudhaan ammoo dargaggoonni baay'een osoo baay'een kan hafan kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Dhummaan dargaggeessi istaadiyeemii kanarraa argatu hedduu jechuudha. Istaadiyeemiin kun waan kenna mara jechuudha. Dargaggeessa qofaa miti uummata jaarsa jaartiin faayidaa irraa argatanii. Akkami faayidaa argatanii isa jedhuu fi dargaggeessi keenya kanaan dura dandeettii adda addaa qaban hedduun isaanii akka carraa ta'anii daawwatteessa fa'aa Habtaamuu fa'aa ijoolleen tokko amma dhiyoo kana Gammadaa Maammoo ijoollee Garbaatii agartaa guutuu biyyattii guutuu Oromiyaa raasiyaadha waggaatti gidduu garaagarummaa waggaa tokko keessatti Pirimeer Liigii Itoophiyaatti taphataa jiran. Ijoolleen dandeettii akkasii qaban hedduu jira. Tokko dargaggeessi keenya as keessaa ba'a jechuudha. Nun baanyama. Atileetiksii dirreen kun akkuma beekamu dirree kubbaa miilaati. Kubbaa miilaa irratti taphatama. Fiigicha irra gaggeeffama. Atileetiksii tiraakii qaba jechuudha. Waan kana lachuu wal of keessaa qaba. Hafiigulle kadhabatulle carraa bal'aa qaba jechuudha. Akkasuma jaarsaaf jaartiin gaafan amantaa garaagaraa keessa kan jiran. Musliima jira keessaa jira, Kiristaana keessaa jira. Sirnoota adda addaa akka biyyaatti gaggeeffamu. Waltajjiiwwan gurguddaa haa ta'u. Agarsiisa adda addaa haa ta'u. Kun hunda asii gaggeeffama. Kun hunda asii gaggeeffama. Gaafa kun hunda asii gaggeeffamu namni hundi irraa fayyadama jechuudha. Dargaggeessi irraa fayyadama, xiqqaa irraa fayyadama, guddaa irraa fayyadama, qabeenya keenya mara, qabeenya uummata magaalaa Bulee Horaati, qabeenya Gujii guutuu, qabeenya Oromoo guutuuti. Asitti namni irraa fayyadamne hin jiru. Istaadiyeemiin kun gaafa nu bahe jal'ate amma bakki nu teenyaa haasawa godhaa jiru kun bakkee ispoortiiwwan adda addaa, jiimii, wantoota adda addaa bakka wanni inni of keessaa qabne jiru. Naannawaa istaadiyeemii kana gaafa dhumatu akkuma magaalota biraa fa'aa yookiin naannoo Finfinnee seensa argite suuqota jira jechuudha istaadiyeemii kana jala. Kana hunda dargaggeessuma naannoo kanaatti carraawwan garaagaraa itti fayyadamee irra daldalachuu danda'anii. Kanaafi carraan istaadiyeemiin kun qabatee dhufu guddaa jechuudha. Madda galii walirraa hin cinne magaalaa kanaati. Warqi madda galii arda haa hojjeta akkuma isin argitan kana hojjetan malee boru ammoo maddi galii guddaan magaalaa kana istaadiyeemii kana. Tapha tokko gaggeessuuf galii hagam irraa argata deeggartoota. Tapha shaampiyoonawwan gannaa jira, taphi guutuu Oromiyaa jira, Pirimeer Liigiin jira. Istaandardii guutuu Afrikaa illee tapha Afrikaa illee asii gaggeessuu dandeenya. Haa sadarkaa biyyaatti. Kanaaf gaafa san
galiin istaadiyoomii kanarraa argamu magaala kanaaf oola waan ta'eef galii walirraa hin cinne magaala kanaaf illee madda galii guddaa ta'e deebisee magaala kana misoomsuu danda'a. Kanaafuu kallattii kanaan dargaggeessi irraa fayyadama, uummata keenya irraa fayyadama, xiqqaa guddaan keenya irraa fayyadama, magaalli keenya irraa fayyadamti, guutuun biyyaa irraa fayyadamti. Kanaafuu faayidaa istaadiyoomii kana bal'aa jechuudha. Dhimmoota istaadiyoomii kana wajjin wal qabatee maal jettu, maal beektu, maalis irra jirtu kan jedhu kunis jira miidiyaan adamsuudhaan guyyaa har'aa dargaggoota magaalaa Bulee Horaa wajjin turtii taasisaa jirudha. Marree daawwadhaan waliin turan immoo affeera keenya gamanaati. Hirmaannaan hawaasaa sadarkaa maalirra jirame? Hirmaannaan hawaasaa marsaa lammaffaa already hirmaannaa hawaasaa jalqabaarra marsaa duraarratti bifa gaarii ta'een hawaasi keenya bal'aan kaayindii yookaan maateriyaalii fi maallaqaanis deeggarsa adda addaa taasisaa turanii jiranii yoo xiqqaate naannoo miiliyoona 30tti kan eegu abbootiin qabeenyaa barataan barsiisan hojjetaan mootummaa akkasuma hoggansi keenya miindaa ofii kennuu parsantii 100 miindaa yeroo itti kennee ture pilaas hojjetaan parsantii 50 yeroo itti kennan qaamoleen garaagaraa kutaaleen hawaasaa hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan naannoo miiliyoona 30 hawaasarraan walitti qabame akkasumas naannoo miiliyoona 33 kan ta'u bajata mootummaa yookaan mana bajata dilee mana qopheessatii galii ta'urraan walitti qabame naannoo already amma naannoo miiliyoona 62 tuqaa wayii qixa kanatti maallaqi kan itti ba'ee jiru ta'uu isaati. Normally hirmaannaa yeroo taasisan bifa adda addaatiin hirmaannaa kan taasifamaa ture yaadaadhaan tokkoffaa inni guddaan yaadaadhaan hawaasi keenya baay'ee fedhiin misoomaaf inni qabu guddaa waan ta'eef fedhii misoomarraa qabu irraa ka'ee tokko yaadaadhaan lammaffaa qabeenya isaatiin istaadiyoomii kana cinaa dhaabbataa turee jira. Ammas marsaa lammaffaadhaaf karoora addaa baasnee istaadiyoomii kana deeggarree waan jalqabne ni xumurra karaa hedduudhaan ummati keenyas waliin marii bal'aa taasisaa turre jirra. So ummati keenyas kan jalqabne nutti jalqabate nutti xumurata kan jedhuun ammas waadaan akkaataa haalli itti galaa jiran jira. Waadaa qofaa miti waan jalqabame kana gochaan kan isaan agarsiisaa jiran amantaan ummati mataa isaa yeroo ammaa kana mootummaarraa qabu guddateera jechuudha. Sababni isaa kanaan dura akkuma beekamu pirojektoonni baay'een sadarkaa magaalaa miti sadarkaa naannoo federaalaatti dhagaa bu'uuraa kaa'ama malee pirojektiin hin jalqabamu yookaan ijaaramee hin xumuramu yookiin jalqabamee hin dhaabbataa ture jechuudha. Even kan bajata mootummaa mataa isaa yoo ilaalle garuu sadarkaa keenyatti bajata mootummaa pilaas bajata hawaasaa yookaan hirmaannaa hawaasaatiin pirojektii guddaa yoo xiqqaate naannoo biiliyoona 1.6 ni qadeen tilmaamama kostii yeroo ammaa kana jedhuun isa kana xumuruudhaaf marsaadhaan hawaasa keenya hirmaachisaa jirra. Yeroo ammaa kanas marsa lammaffaa karoora baasnee uummata walii marii bal'aa taasisnee uummatis waan jalqabe xumuruudhaaf fedhii guddaa kan agarsiise ta'uu isaati. Akkuma inni kan jalqabne ni xumurra fayyadu qaba jechuudha. Halli istaadiyomiin kun irra jiru daawwattoota keenyaaf. Istaadiyoomii kana sadarkaa feezii sadiitti kunnee kan hojjechaa jirru. Feeziin jalqabaa isa ammaan tana jala jirru kana jechuudha. Feeziin lammaffaa immoo karaa kibbaatiif kan amma hojjetamaa jiru. Feezii lammaffaa jalqabnee jirra jechuudha. Qulqullinni hojii kanaa waliin wal qabate wanti jiru ogummaadha. Ogummaan kan hojjetamu. Faawundeeshinii irraa kaasnee yookaan ijaarsi simmintoo reeshoo isaa kan beekama waan ta'eef ogeessiin beeka. Warri ogeeyyiin ilaalanullee beekanii reeshoon isaa eeggatee akkaataa saniin hojjetama. Sibiilli akka Itoophiyaatti istaandaardii tokkoffaa jedhamu isaan kan hojjetaa jirru kan biyya alaatii galu turtii tokko qofaadha. Inni sun meegaa pirojektii hedduudhaaf kennama. Yoo gaafatamillee baay'ee argachuu hin danda'amu. Yaa'u akka dhiyeenyaan argachuu dandeenyu sibiila Abisiiniyaa amma sadarkaa isaa dansaa ta'e isaan hojjechaa jirra. Simintoo Daangotee fi Naashinaal fayyadamna. Inni kun PPC isa jedhamuun beekama. Isa kanaan kan fayyadamaa jirru jechuudha. Hojii kana gaafa nutti kennanu koree qindeessituu fi koreen ijaarsa istaadiyoomii magaalaa Bulee Horaa gaafa hundaa'anii dhufanu
diizaayinii akka dhiyaatu tolfame. Diizaayiniin kun hin hojjetame. Diizaayiniin kun erga hojjetame booda Itoophiyaa keessaa rakkoolee istaadiyeemii waliin wal qabatee sadarkaa fiifaatti maaliif laayisensii guutuu argachuu waan dadhabeef rakkoon kun maali waan jedhu gara qorannaatti boone. Gara qorannaa kanatti gaafa boonu istaadiyeemota Itoophiyaa keessa jiran keessa istaadiyeemii Finfinnee deemnee ilaalle, Addis Ababaa deemnee ilaalle, akkasumas Abbebe Biqilaa seennee ilaalle, istaadiyeemii amma Pirimeer Liigii Itoophiyaa taphachiisaa jiran immoo Yuunivarsiitii Adaamaa astuu seennee ilaalle. Isaan cufa keessatti immoo rakkoowwan agarree fi wantoota sirreeffamuu qaban nuyis maal itti guutuu qabna waan jedhu. Isa kana deemnee eegalaalleen booda muuxannoo kana fudhannee rakkoowwan jiran nuti immoo sirreessinee rakkoo Itoophiyaa qabdu keessaa isa tokko hin furu jennee waan kana imaanaa kana fudhannee kan gaafa kana jennu immoo qarshiin nuu kaffalameeti miti. Qarshii bu'aa ogummaa nuu kennameeti miti. Tokkoffaan imaanaa ummata si barsiise immoo imaanaa isaa fudhattee barattee gaafa baate imaanaa kana immoo hojiirra oolchuun waan guddaadha. Mindaa nu mindeeffamtoota mootummaati. Haa mindeeffamnu malee garuu wama bu'aan nuti addatti istaadiyeemii kanarraa argannu hin jiru. Inni ijaarsi istaadiyeemii guddicha kibba Oromiyaa kan ta'e magaalaa Bulee Horaa keessatti hirmaannaa ummataatiin hojjetamaa jiru maalirra jira kan jirti taasisaa jirudha. Maaree turtiin keessa namas wajjin ta'uun immoo affeerra keenya qabanaati. Turtii gaarii kunis jira. Yaa'insi hojiirra oolmaa baajeta dhimma kanaaf bajjetame kana akka hojiirra ooluuf maal hojjetaa jirtu mee akka itti dhiyeenyaan koree dhimma kana bakka bu'aa ummataa tokkotti. Baasii uummata keenya ijaarsa istaadiyeemii kanaatiif baase aanan raaddi hooteel istaadiyeemii isaatti ijaaramee malee namni dhuunfaa irraa itti fayyadamu. Fedhii akkasii nama qabullee hin jiru jechuudha. Wanni beekamuu qabu jechuudha. Dhugaa budaansa fi nyaatu. Dhugaa lafa jettu tanaa jechuudha. Haqummaan harka qulqulluu, sammuu qulqulluu, yaadama qulqulluu ta'e, yaada qulqulluu fayyaalessa ta'e. Hannarra, saama sakkabarra, cubburra fagaatanii guyyaan wanni hojjanne hin jirtu. Saree magaalaa Bulee Horaa barnoota guddaa namaaf ta'e. Warri tanaan dura maqaa misoomaaf faarsaa turellee asirraa wal baratan. Misooma faaruun hojii addunyaa kanarratti warri nama injifatan hojii. Hojii akkamii hojjan fayyummaa qulqullummaa haqummaa. Sammuun ta'e waan si ajabdudha. Kana godhadhee kana godha. Biyyaaf wani kuhaatee jannoo akkasii. Yoo karaa sanii deemte milkaa'inni hin jirramu. Kanaaf qarshii uummata keenya dhimma istaadiyeemii kanaatiif baase middaa bitaan gorre kunu kadhaabbatu tanaan. Boruulle ittaanille hin gortu. Saniif as jirra waan. Akka namoomaatti akka namaatti gatii kaffalamu kamuu kaffalla malee uummata keenya gatii inni kaffalu. Hojii hojjanne dadhabbiin dadhabne baay'ifamee herregame nuu kaffalamanne karoora akkasii hin qabnu. Maaliif lafa teennaa biyya teennaa fi uummata teennaa haga dandeenye bu'aa buune haga dandeenye bu'aa buuse dheesu boruulee ittaanii. Tanaaf wanni istaadiyeemii kanaa baay'ee qarshii uummata keenya walii qabate hordoffii isaas to'annoo isaas dabalatee middaa bitaa hin gootu bittaa oolateena bittaa hojjetaaf kaffalamateenaa hojjetaaf kaffalan akkasii ittiin deemamaa. Egaa kunis jira miidiyaan istaadiyeemiin guddichi kibba Oromiyaa kan ta'e magaalaa gudditti bareedu miidhagdu godina Gujii Lixaa keessatti hirmaannaa uummataa fi kaka'umsa uummata hawaasaa bal'aa injifateen taasifame maalirra jiraa fi maal fakkaata bakka bu'aa uummataa fi jaallatamaa fi kabajamaa gameessa dargaggoo Edema Eeliyaas Odaa yookaan Armuufaa wajjin turtii taasisaa jirudha. Kunis jira dargaggeessi akkasii. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun immoo affeerra keenya qabanaati. Haala istaadiyeemiin kun irra jiru uummataaf gabaasu irratti maal fakkaattu mee? Haalli istaadiyeemii kun gaarii. Egaa
sochiin galii walitti qabuu naannoo caamsa bara darbee eega godhameen duuba naannoo ji'a 12ffaa walakkaa isaatti gara ijaarsaatti kan seename. Eega guyyaa sanii guyyaa tokko dhaabbanne jechuudha. Guyyaa tokko dhaabbanne seeraan ijaaramaa jira, seeraan hojjetamaa jira. Akkuma dhagatte kana wanni ijaara argina waan ta'eef waan keessa ta'ee dubbataa waan ta'e argama. Haala gaarii itti jira jechuudha. Osoo nama fakkeenya kontiraakteraa kennine kabbaadno. Qarshiin guuramee fi baasiin ba'ee waliin madaalu. Hojii hojjetama waliin madaalu. Kamtu caala? Kam hojjetame caala. Qarshii uummatarraa guuramee xiqqaachuu. Qarshiin hojjetamee qarshiin guuramee fi hojii hojjetame caala. Kun akkamittiin ta'ee maal? Maaniif of kennanii hojjetaa jirra. Mandiisiin nuti as jirra. Miindaan hin kaffalamuuf qarshiin hin kennamuuf sanaaf. Kennamuuf tola. Egaa kun hojiin hojjetamaa jiru kun egaa keessumaayyuu qarshiin guuramee fi hojiin hojjetame garaagaraa nuun jedhan. Akkamittiin jennee gaafannee jennaan haalli kun maal fakkaataan isaarraa dhageenya? Ni akkamittiin ta'e? Mandiisiin kenna. Nuti as jirra. Tola hojjeta. Tola hojii tolaati jechuudha. Wata seenaa waan ta'eef nuti. Uumamaa irraan barbaadu. Tola hojjenna. Mandiisiin kenna. Hojjetaa humnaatiif. Qarshiin kaffalamaa. Bittaa meeshaatiif. Bittaa meeshaalee adda addaa. Isaanii tanaan ala wanni dhibii faayidaa dhibii oolu hin jiru. Isa kanaafi. Kanaafuu ijaarame qo'asiin fayyada. Osoo hojjetaa kontiraaktara kennine. Fakkeenya osoo nama tokko dorgomsiinyee hojjetu inni sadarkaa amma jiru kana dhiisee ruubii isaa dhufu hojii kanaan. Qulqulleessuu fi footingii yookiin biyya keessatti hafa jechuudha. Kanaafuu har'a biyya keessaa bahee as gubbaa yoo baate arguu dandeetta. Agas deemee jira. Achiin marmee kun istaadiyeemii guutuu fakkaataa jira. Kana fakkaataa. Kanaafuu hojii hojjetamaa jiru boruu isaanillee bifa kanaan deemamu qabaachuu. Baay'ee wanni isaati fiizikaalii faayinaansaalii waan irra jiru moor ogeeyyiin naannoo kanaa isinii kaasuu hin dandeetti. Garuu hanga ammaatti hojiin hojjetame maallaqii galii ta'eef hojii hojjetame dhugaa dubbachuudhaaf walirraa baay'ee fagoo. Sababni isaas hojiin hojjetame guddaadha. Maallaqii noormaalii miliyoona 62 jechuudha gamma baasiitti ta'e. Osoo kontiraaktorootaaf qaama biraatiif kenname jiraate yoo xiqqaate miliyoona 200 olii. Tan birriin guuramee miliyoona 62 qofaa. Garuu hojiin hojjetame immoo birrii miliyoona 62 olii nuun jedhaa jiru. Mee akkamittiin ta'e kun? Ulfaadha galatooma kun kan ta'eef tokkoffaa waan kana yeroo jalqabnu qabeenyi kun ta'u uummataati uummatarraa waan sassaabame uummataa jalqabate. Lammaffaa baasiin addaa nuti kontiraaktorootaaf qaama biraatiif dabarsinee kennanii jiru. Sababni isaas ogeeyyii ciccimoo sadarkaa waajjira keenyatti waajjira magaalaa keenya keessatti ogeeyyii gurguddoo jiranii keessattuu injiineroota, sarveeroota, ijoollee ciccimoo taane baay'ee qabna. So isaan of kennanii baasii tokko ala nutti hojjeta. Normaali istaadiyeemichi kan hawaasaa akkuma ta'e ijoolleenis ijoollee hawaasaati jechuudha. So nutti hojjeta kontiraaktaraaf hin kennamu ogummaa qabnuudhaan bilisa hojjenna karaa hedduudhaan kan ka'e. So kanarraa ka'ee hojiin hojjetame guddate baasiin isaa xiqqaate jechuudha. Meeshaa bituu qofarratti qarshiin ba'aa jira hojii hojjeta jedhaa jirtu. Wanni nuti egaa kun kan daawwataa jirtan akkuma beekamu xiyyeeffannaa isaa karaa misoomaatii fi aadaaf duudhaa uummata Oromoo keessattuu uummata Gujii giddu galeeffate kun jechuudha miidiyaatiin egaa tamsaasa isin tamsaasaa jirudha. Maarree Sidoon istaadiyeemiin guddichi magaalaa Bulee Horaa hirmaannaa uummataatiin yeroo dhiyoo kana jalqabe maalirra jiraa fi maal fakkaatan gaaffii kunis miidiyaati. Maarree kunis miidiyaan egaa dargaggeessa gameessaa fi itti gaafatamaa waajjira dargaggoof ispoortii bulchiinsa magaalaa Bulee Horaa wajjin turtii taasisaa jirudha. Egaa guddisnee isin galateeffanna. Mee dhimmoota istaadiyeemii kana wajjin wal qabateetu dhugaadha. Keessumaa magaalaan giddugala daldalaa fi misoomaa kan taate magaalaa Bulee Horaa keessatti bu'uuraaleen misoomaa jajjaboon hojjetamaa jiru. Akka fakkeenyaatti kan kaasuu dandeenyu galma guddicha akkasumas immoo buufata konkolaataa guddichaa fi akkasumas istaadiyeemii kanas akkasumas immoo yaadonni adda addaa wantoonni hojjetamaa jiran galtee uummataaf kan ta'an hedduu jiru. Haa ta'uuti mee sababa istaadiyeemii kana wajjin wal qabatee qarshiin walitti guurame yookaan tombollaa yookaan lootorii kan jennu gaaffii dargaggootaa fi uummataati. Dhimmi sun maalirra jirame?
ulfaadha galatoomaa kunis jira. Istaadiyomiin guddichi kibba Oromiyaa kan ta'e magaalaa gudditti bareedu miidhagdu godina Gujii Lixaa keessatti hirmaannaa uummataa fi kaka'umsa uummata hawaasaa bal'aa injifateen taasifame maalirra jiraa fi maal fakkaata? Kunis jira miidiyaan egaa sagantaa isaa haala ajaa'ibaa ta'eetiin imala isaa gara istaadiyomii guddicha kibba Oromiyaa kan ta'e magaalaa Bulee Horaa keessatti argamu dargaggoota gameeyyii fi bakka bu'oota uummataa ta'anii achitti argamanii wajjin ergaa dhalootaaf isaan dabarsanii wajjin turtii taasisne asirratti umurra YouTube channel Kunistira Media subscribe like share comment gochuudhaan yaadaaf qeeqa keessan nu kenna. Kunistira Media itti fufa galata argadha. Kunistira